Oduu alaatiyoo ceenuu eegdonni warraaqsaa Islaamummaa Rippaabilika Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan irratti banan xumuramuu isaa kan mirkaneessu biyya Doonaald Tiraampiin bultuu Ameerikaa osoo hin taane biyya Ayaatollaa Moojtabaa Kaameeniin bultuu Iraan jechuun ibsaniitii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan ulaa boba'aa addunyaa keessa darbuu Hormuz cufuu isheef adabbii cimaan akka ishee eeggatu akeekkachiisu hordofee eegdonni warraaqsaa Islaamummaa Rippaabilika Iraan haleellaan Ameerikaa fi Israa'el yoo itti fufee boba'aa liitiriin tokko baha giddu galeessaa irraa alatti hin ba'u jedhe. Doonaald Tiraamp sababa Iraan ulaa kana cufteef gatiin boba'aa haala ta'ee hin beekneen dabaluu fi haalli faayinaansii addunyaa jeeqamuu hordofuun dubbii kana dubbate. Dubbii himaan eegdota warraaqsaa Islaamummaa Rippaabilika Iraan Ali Muhammad Nahiini ammoo eegdonni warraaqsaa Iraan Teheraan xumura waraana kana akka murteessituuf humnoonni waraanaa Iraan boba'aa fi nageenya naannoo eeguuf qophiidha jedhe. Itti dabaluun xumurrii fi egeree waraana kana humnoota Ameerikaa harka osoo hin taane harka humnoota hidhatee keenya keessa jira jedhe. Bulchaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa toora miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen Iraan boba'aa hulaa Hormuz keessa darbu yoo cuftee Ameerikaan Iraan kan duraanii caalaa dachaa 20 cimsitee akka rukuttu dubbate. Iraan humni waraanaa Iraan humna galaanaa Ameerikaa hulaa Hormuz keessatti eeggataa jira jechuun Waashingteen akeekkachiiftee jirti. Akkasumas doonii Ameerikaa xayyaara fe'u Geraald Foordi adamsaa jiraachuu yeroon kanaaf waraana kana xumuruun harka Iraan keessa jira jedhe. Akka BBC'n gabaasetti waraana kana keessatti kaayyoon Israa'el hooggansa abbootii amantaa Iraan kaasuun sirni jijjiiruu yoo ta'u, kaayyoon qondaaltota Ameerikaa inni guddaan ammoo sirna misaayilaa fi sagantaa niikulaaraa Iraan balleessuudha. Tiraamp waraanni kun kan xumuramu gaafa Iraan mootummaa isaanii walii galuuf fedhii qabaattu qofaadha jedhan. Gama biraatiin Raashiyaan waraana US Israa'el fi Iraan gidduutti geggeeffamaa jiru keessatti Iraan gargaaraa jirti gabaas jedhu erga bahee booda Doonaald Tiraamp fi Vladimir Putin bilbilaan mari'atanii jiru. Dhuma torbee darbee kana miidiyaaleen Ameerikaa Washington Post, New York Times fi Associated Press qondaalota osoo maqaa isaanii hin eerin wabeeffachuun Raashiyaan tajaajila adda addaa Iraaniif kennaa jiraachuu gabaasanii. Akka gabaasa miidiyaalee kanneenitti Mooskoon tajaajila tikaa fi odeeffannoo wiirtuuwwan humna waraanaa fi loltoota Ameerikaa baha giddu galeessaa jiran haleeluuf gargaaruun Teheraan tumsaa jirti. Raashiyaan garuu Iraan tumsaa jiraachuu ifatti hin dubbanne. Haa ta'u malee haleellaan Iraan irratti raawwatamu itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi gocha badaadha jechuun balaaleffatteetii jirti. Raashiyaa fi Ameerikaan bara kana dhimma waraana Yuukireen xumuruu irratti yeroo hedduu waliin mari'atanii jiru. Waayit Haawus ifatti Raashiyaan haala adda addaan Iraan tumsaa jiraachuu hin ibsine. Garuu tumsi akkasii yoo jiraate garaagarummaa bal'isaa jetteetii jirti. Tiraamp waa'ee odeeffannoo argachuu Iraan ilaalchisee waan torbee darbee Iraan irratti raawwatame yoo fudhatte odeeffannoo argataa turan yoo ta'e odeeffannichi isaan gargaaraa hin jiru jechuudha jedhe. Gama kaaniin pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin hoogganaa olaanaa Iraan Moojtabaa Kaameenii ergaa baga gammaddee dhaame. Achumaanis deeggarsi Mooskoo Teheraaniif gootu akka itti fufu mirkaneesse. Hoogganaa olaanaa Rippaabilika Islaamaa Iraan ta'uun muudamuu keef gammachuu ani siif qabu hadaraa keessi madhu jedha ergaan Putin marsariitii mootummaa Raashiyaa irratti maxxanfame. Hoogganaan Raashiyaa kun Teheraaniif deeggarsi qabnu kan irraafamneedha jedheetii jira. Dabaluunis michoota keenya Iraan hiriyoota amanamoo keessan ta'uu mirkaneessina jedhe. Iraan wayitaa weerara hidhannoo ofirraa qolachaa jirtu kanatti murtoon aangoo olaanaa kanarratti raawwattu gootummaa fi murannoo guddaa kan gaafatu ta'uu shakkii hin qabu. Hojii abbaa kee kabajaa olaanaan akka itti fuftu amantaan qaba. Balaa hamaa kana keessatti uummata Iraan tokkoomsuufis akkasuma jedhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sababni Iraan waliin waraana keessa galaniif keessaa tokko biyyattii yeroo dhiyootti misaayila Ameerikaa ga'uu danda'u hidhachuu isheeti jedhe. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araachii garuu gaafii fi deebii buufata televiziyoonii Ameerikaa NBC News waliin taasisaniin himannaa Tiraamp soba jedhanii jiru. Dandeettii misaayila fageenya dheeraa oomishuu qabna garuu itti yaadnee fageenya kiiloomeetira 2000 hin caalle qofa irratti of daangessine jechuun ibsanii. Kana kan gooneefis dhaabbata addunyaa kamiinuu akka balaatti ilaalamu waan hin barbaanneefi jedhan. Amma fageenya misaayilota keenyaa guddisuuf karoora hin qabnu jechuunis cimsanii dubbatanii jiru. Ameerikaa fi Israa'el nama ajjeesaa jiru, barattoota dubartoota ajjeesaa jiru, hospitaala irratti haleellaa raawwataa jiru kan jedhan Abbaas Araachii uummata keenya baraaruuf jecha qabsaa'uu itti fufuu qabnaa jedhan. Waraanni kun itti fufuun Iraan haleellaa haloo bahiinsaa Israa'el irratti raawwachuu itti fufteetii jirti. Israa'el gama isheetiin haleellaa Iraan irratti raawwatamu qolataa jiraachuu fi deebistee magaalaa guddoo Iraan Teheraan rukutaa jiraachuu ibsiteetii jirti.
Koomishiniin Gamtaa Afrikaa haleellaa bu'uuraalee misoomaa murteessoo naannoo galoo galaanaa baha giddu galeessaatti babal'achaa jiru nageenya anniisaa addunyaa balaarra kan buusuu fi dinagdee biyyoota Afrikaa miidhaa kan jirudha jechuun akeekkachiise. Haalli naannoo galoo galaanaa baha giddu galeessaa kun torbaan darbe keessaa Yuunaayitid Isteetsii fi Israa'el haleellaa Iraan irratti raawwachuu hordofee waraanni naannichatti babal'achuun caalatti hammaataa dhufe. Iraan tarkaanfii haaloo bahuu fudhatteen buufataalee waraanaa Ameerikaa fi bu'uuraalee misoomaa biyyoota galoo galaanaa keessatti argaman irratti xiyyeeffataatii jirti. Haleellaan kun tasgabbii dhiyeessii anniisaa fi daandiiwwan daldala addunyaatti murteessaa ta'an irratti yaaddoo guddaa uumeetii jira. Dhimma kanaan wal qabatee wiixata kaleessa ibsa kan kennan dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mahmud Alii Yoosoo balaa daldalaa fi geejjibaa naannichaa irratti uumamaa jiru ibsuun jeequmsi kun Afrikaa keessatti dhiibbaa fidaa jiraachuu eeranii jiru. Dabalataan gatiin boba'aa dabaluu fi gufuun dhiyeessii daldalaa irratti uumame meeshaalee Afrikaa gara alaatti ergitu irraa eegalee hanga balalii qilleensaa naannichaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhanii jiru. Akkasumas tasgabbiin naannoo galoo galaanaa nageenya anniisaa addunyaa fi dinagdee idil addunyaatiif barbaachisummaa addaa qaba. Kun ammoo dinagdee biyyoota Afrikaa irratti dhiibbaa kallattii qaba jedheefsi kun daballiin gatii boba'aa fi gufuun karaalee daldalaa irratti uumame gabaa irratti dhiibbaa uumeera. Keessattuu meeshaalee Afrikaan alatti ergitu kanneen dafanii miidhamuu danda'aniif balallii xiyyaarota Afrikaa irratti miidhaa geessee jira jedhaniitii jiru. Mahmud Alii Yoosoof dabalataan akka ibsanitti rakkoon galoo galaanaa kun dhimma dinagdee qofa osoo hin taane dhimma seera idil addunyaa fi tasgabbii naannichaa ta'uu bira darbee sarbamoota birmaddummaa biyyaa fi tokkummaa daangaa irratti raawwataman